fayyaan teenya dura hordoftoota keenya maaliif isin jaalanna isin kabajna isin jechuun maatii keenya dhugaanaaf Faatumaaf Maammeellee nama addootana waliin dhiifama nu goosise dhugaa dhiifamni karabbiitii dhiifamallee dirqama daawwattoota keenyallee dhiifama godhuu qabanii isinillee dhiifama gaafachuu qaban duraan dursoo isinii dura maaliif waa hunda miidiyaarra ol baate waan nuti hojjennu hunda akkuma nu bira jirutti akka qaamaa nu bira jirutti nu hojjennu ilaalu jirtan daawwachuu jirtanii namni dogongorre hin jiru namni guddinaafis dogongorre hin dhiisu xiqqeenyaafis dogongorre hin dhiisu Faatumaan balleessite hedduu balleessite batiin xiqqoo fi guddoo siin qabu akkan isin himetti maaliif obboleettisiiti Fooziyaan jettu hiriyaasiiti. Warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maatiiwwan maameetu warri taatan martinuu salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaa lafa jirtanitti isin haa ga'u isin jechaadha. Arraa waan gammachuu takkaan qabadhee dhufe wanni sanoo maal jettan waan ta'e jechuu keessaniin oolamu mufiin wal dhabdeen anaa fi gartee Faatumaa fi akkasumatti Fooziyaa iddoo turte waan san gartee araara siidhaa qabannee dhiyaanna ni finna waan gammachuu waan bareedaadhaan gartee qabannee dhufna jenneeti gartee gaa viidiyoo waraabnee turre akkasumatti gaa manguddoo teenya haadha siiqqeedhaa jaalatamtuu fi kabajamtuu Fatiyaadhaas gartee akkasuma dhiifama gaafanna qilleensarraan jennee akkasumatti gaa isii biraas geenye viidiyoo bareedaa qabannee dhufna isiillee gartee nu wajji dhaabbadhaadha akka dhiifama nu gootu godhaadhaa jennee gartee gaa viidiyoo waraabnee turre akkasuma waan bareedaadhaan Fatiyaadhaas bira dheeynee isiillee dhiifama gaafannee isiilleen bifa kanaan nu simatte jechuudha mee viidiyoo kana jalqaba gartee salaamtaadhaan eegala. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattanii nutis jirra alhamdulillah kunoo salaamtaan teenya toora irraa gurgitee isin biraa dhaqqabdu jecha har'aan taatee jirtanii dhuga waan faaxeen dhufteef illee naaf hin ibsine garuu viidiyoo nu kaa'ee waan si wajjin mari'achuu barbaadu jira jettee waan isin jechuu dandeettu gaa walummaa laallaa hanga dhuma viidiyootti nu faana turan isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya shama harka fuunee chaalmaa mana Oromoo marti bakka jirtanitti salaamanni keenya barreessee isin biraa ga'u. Duraan dursee egaa hedduu takka daawwattoota isin irraa tureetiin jira isin irraa illee badeetiin jira. Maaliif akkana baddee jechuun keessan hin Oromoo waniin badeefillee ol ba'uu dhabeefillee hangaaniin obboleettii xiyyeeffatiyaa biratti argamee viidiyoo akkasuma inni naaf himaameen turre. Isi biratti argamee isi araarfadhee deebuu takkatti hin deebu jeetiin ture akkasuma Fatiyaan araarfachuuf hin bira dhufee irraa Fatiyaan itti tokko nutti muffattee anaaf Maammeellee kanaaf Fatiyaa biratti argamee maaliif isi waan nurra kabajamtuu nurra guddoo teenya taateefis nutillee akkasuma kabajuu qabnaas namni xiqqaan gaafii dhufee nama araarsaa kanaaf har'a Fatiyaa biratti argamee Maammeellee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii garteetan Faatumaa jechuudha. Salaamanni keenya kan onni irraa buqqee gartee isin biraa geessu ni jechaadha. Har'a eessatti argamte yoo ta'e kunuugaa har'a kabajamtuu qaalii namaadha sabboontuu sabaa. Haadha siiqqeedha Fatiyaa biratti argamna mana siitti argamna. Akkuma asii duratti waadaa isin eegallee turre. Dhugatti gartee namni namarra guddaa namni waa ichi arku qaroon namaadha hayyuun lafa buleessi gochoota garii kaniifi gartee namni godhu maaf wanni kun godhame jeen namatti aaruun waan si jaalatu Fatiyaan gartee waa'ee gartee Fooziyaa tuubii wal dhabdee keenya irratti Fooziyaa dheeyxee ilaalte hedduu takkachirratti illee yaada bareedaadha kannite gorsa bareedaadha kannite. Anillee sanirraa gartee dhugumatti hedduu akkaan gartee deebi'ee filaalu na goote suniif namni kun har'a biyya keessa jiru magaalaa keessa jiru keessatti nama gartee artiinis gartee shoora guddaa qabachaa jiru nama nurraas waa argu nama nurraas waa beeku hedduu takka itti balleessine ni mufachiifne isiillee gartee dhufne araarfanne akka manguddummaatti araara keenya kana. Akka godhattu haadha siiqqee taatee akka gartee araara buuftu nagee akka buuftu barbaanne suniif isiillee dhiifama gaafateenya gaa
anaa fi Faaxumaa Tiyuub akkasitti Fatiyaa Tiyuub bira dheenyee haasoo eegallee jechuudha. Waa'ee gartee isiin jalqaba nama hedduu nutti aaree jiru, nama hedduu nurraa mufatee jiru. Kanaaf isiillee akkasitti mana sitti bira dheenye isiillee gartee gaa dhugaadha. Shororkaa hedduu keessa jirti, hedduu gartee waan nama gaddisiisaa roorroo hedduu keessa jirti. Kanaas viidiyoo kuma isin waraabnee jiru roorroo tanallee wajji dhaabbannee qolannaa, wajji dhaabbannee irraa falmannaa, wajji dhaabbannee garee maafiyaa tana gartee gaa dhabamsiifnee neefti viidiyoo waraabne baarellee akkasumatti dubbifne isaanillee amma yeroodhaaf qaamaanillee biratti argamna jechuudha. Kanaaf gartee viidiyoo keenya kanaan gartee akkuma maammee fi Faatumaan jaanitti dhugaa dubbachuudhaaf kaameeraa duballee namni waliin fayyisee jira. Garuu fayyaan teenya dura hordoftoota keenya maaliif isin jaalanna isin kabajna isin jechuun maatii keenya dhugaanaa Faatumaaf maammeellee nama dhiyootana waliin dhiifama nu goosise dhugaa dhiifamni karaa biitii dhiifamallee dirqama daawwattoota keenyallee dhiifama godhuu qabanii isinillee dhiifama gaafachuu qaban duraan dursoo isinii dura maaliif waa hunda miidiyaarra ol baatee waan nuti hojjennu hunda akkuma nu bira jirutti akka qaamaa nu bira jirutti nu wajjin ilaalu jirtan daawwachuu jirtanii namni dogongorre hin jiru namni guddinaafis dogongorre hin dhiisu xiqqeenyaafis dogongorre hin dhiisu. Faatumaan balleessite hedduu balleessite batiin xiqqoo fi guddoo siin qabu akkan isin himetti maaliif obboleettisiiti Fooziyaan jettu hiriyaasiiti ammas obboleetti. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya akkasumatti ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya ala jirtan dheenyee gaa akkasitti kun akkuma viidiyoo irra agartanitti Fatiyaadha hojii haasofne Fatiyaan haala gaarii ni simatte simannaan siidhaa gartee hedduu takka bareedaa hedduu takka gartee akkamti sodaanne sanii miti nu qeebalte. Namni tokko egaa wal qabatee obboleeyyan jii ani akka kiyyatti wal mufachuunis hin barbaachisu. Akkasi garuu arrabaa fi ilkallee walumaa dhoyti isaanis wal dhabanii garuu ani Faatumaan waa jechuu barbaade dhaamsa gabaabaa dhaamsa akka obboleetti akka obboleetti akirratti dhaamsa takka hin dhaamaa fi bultiin akkuma bultii keetiiti. Bultiin jechuun bultiin namaa bultiin nama qaba. Amma Faateen ni beekti waa'ee ilmaa kophaa guddisuu ni beekti. Ilmaa kophaa guddisuu jirti dhugaa dubbachuuf yeroo iftoo hojii wal dhabdu san Ibraahim obboleessa si haa ta'u obbolummaa kophaadha masmara kophaatti. Garuu intala kophaa ilmaan guddisuu jirtu roorri sun hedduu dogongora akka jette nillee dubbanne yeroo sanii fi dogongora ilmaan akkuma immoo ati dhugaa jette waan jette bagana duftee anis obboleetteessanii akkuma jettetti inshaallah oonfii tarabbiti rabbiin namni guyyaa namni oonfii waliin jennetti kiyyaa miti jee jira turtaniiwoo garuu khayrumaatti jira dogongora keessan arguun bareedaadha. Baga gartee karaa kanaan dhuftan anillee gartee garaan jabaadhu garuu gochi keessanillee na aarsee jira keessaa'oo ati faannaan jette akkasitti dhiifama nu gootee manguddummaa teenyaas nurraa ilma dhiiraa kanatti aare maaliif ani maamme kanas duraan waliin beeynu wal barre garuu ani maamme itti nutti aare maaliif intala dhalaarra harka laachuun jechuun maaliif haadhaa dhalaa addaleessas obboleeyyannis ni qabaa jechuun yaada qabaa. Dhalaa dhalateeti obboleen dhalaas nima qabaa hojii jiraatu haadha manaa ni qabaa. Dhalaa miidhusan hedduu na aarsite maaliif dhalaa akkasitti qabuun san barbaachisaa miti garuu waan ta'eef waa hundi nu dabree jira rabbi khayrumaan isinirraa dabarse silaa miidhaan guddoo taate sarara sheenaan isinirraan baatu ati faa sirraan baatu maaliif hojii harka takka wajji nyaatanii wajji jiraatanii walitti deebitanii wala aaruunis dogongora garuu namni walitti naarreellee hin jiru gama kiyya waan hin dandeenye rabbiif jecha ani nama waliif fayyisuun sohaaba akka kiyyaatti sohaaba rabbiif jecha siifi Fooziyaallee walitti fayyisa inshaallah biizinna hordoftoota keenya rabbi siif haa laaffisuu jaa maaliif Fooziyaan ni beeytanii nama miskiinaati harkallee nan darbitu jeeti yaada qaba eega Faaxeenuu isiyuu duraan xiqqoo kayaa'ee qabdu isinuu eega dogongora si bartee waa hunda bartee oonfii jechuuf eega dhufte agartoomtu rabbiin qaceelche ilaala kanuma du'aayii namaa godhuun isinuma du'aayii nu godhu jira rabbi isin haa qajeelchu jechuunis tabaa miti kunoo if barteeti if beeyteeti namni dogongora keessa ba'uun waan guddaadha
itti balleessi obboleettii Fooziyaan hiriyaa tiyya jettee dhuftee kaameraa duballee dhiifama walii goonee jira. Isinuma hangana ibsinaa jenneeti obboleettii ta'e arras booris Fooziyaan obboleettii hiriyaa ta'eeti. Hiriyaan qaaliidha hiriyaa. Inaaf kan hiriyaan qaaliidha. Rabbi ifnu haa beeksisu. Nutiin kun hanga biyya hambaa keessa warri jiru wal qabachuun bareedaadha. Maaliif biyya teenya hin jiru biyya teenya bar obboleeyyan jira firaa jira haalli jira. Garuu biyya namaa kana keessa hiriyaa dhugaa harkachuun waan guddaadha. Fooziyaa gama kiyya Fooziyaan miskiina. Fooziyaan nama nagiyaati. Nama nagiyaati agartanii jettanii hordoftoota kiyya. Faatiin akkasitti dheeyitee kadhooyitee irraa hin kafaladhaalee hin jennu guyyaa isi ilaalu mana si dhaqe. Karaan mana nagiyaa nama jetti karaa nagiyaa rabbi wanti naguma barbaadde harralleessi. Akkasii Fooziyaan haa galatoomtu dhugaa rabbi Fooziyaan haa galatoomtu. Obboleettiin qaalii. Garuu akkas hin jenne Fatiyaa dhugaa ilmi namaa kun beekee abbaa fadhees taanaan nama dogongora. Ni dogongora isaa. Siyalte ammoo namni gwaaniif itti dogongorte dhiibama sii godhuun akka jabaadha. Namni rabbiin hojii jira waan rabbiin keenya jee namni dhiifama namaan goone kiyyaa miti jee jira. Anuti akka shari'aa keenyallee guyyaa 3 ol wal oduun haraami nu biratti. Isin turtaniiru garuu ani ammeenya namaa qabachuu hin danda'u. Dhugaa isinitti aaree yeroo saniif aaree useetumaan ta'a malee waa asirratti waa jechuus hin barbaadu. Garuu namni dogongoree jiru dogongortanii atillee obboleettitee Fooziyaan obboleettee guddoodha. Harkatti laachuun sani dogongora guddaa Fooziyaan ni fayyista. Ni fayyista akka aadaa Oromootti akka aadaa Oromootti Fooziyaa ni fayyista. Tumtanii dheeyxanillee maaliif jirta jettanii ilaallee isillee haakima geessine amma obboleettitee sirriitti akka aadaa Oromoo akka safuu Oromoon qabdutti Fooziyaa araarfatteetti akkasitti fayyaan keessan akkasitti dhumti obboleessi ati ka dhiiraa maaliif harkatti laachuun san kalata guddaa. Saniifuu hordofsiisaaf ta'utu kiyya dhugaan jeenaf fakkaata dhugaa harkatti laatee jira miidhamtee haakima dheeyxee jirte eega du'aanis maaliif jirta namni bira olaaruun nama jirti maaliif jirta akkam jirta haakima si geessinaas hin jenne kunis kalata guddaa akkasitti fayyaa ga'a akka aadaa Oromoon qabdu akkasitti fayyaa si itti murreeti akkasitti obboleetti isaanii guddoodha. Fooziyaan mana si dhiqanii akkasitti miilarra kufaniiti waan jiru hunda lafa kaayaniiti fayyifatan. Ni fayyifanna inshallah tanii boo dandee boo abdiin qabaayanii waan akkasii hojjettan ani isin dura deema. Fooziyaan maallaqa isin baasti kuntu wanniin kafala gama kiyyaanii waan isin mustashfa baafti hunda anaa kafala waan hunda ganaallee yoo dhibeen itti jiraatte niin fayyisa. Fooziyaan alhamdulillah Fooziyaan eegas illee deebiin ilaalee jira viidiyoon marri malee Fooziyaan wayyooyte fayyiteellee garuu harka keessan itti aanee jira laazim dirqama fayyifachuu qabdan obboleetteessa. Waadaa takka tagallee jira waadaan gallee haasawaan jalqaba dura gartee obboleettii keenya hangafa keenya dheenee araarfanna. Haadha araaraati jennee akka heera Oromootti Oromoon heera qaba. Badii balleessine. Waan heerri ni mure. Waan heerri Oromoo na mure. Taqaayaan Oromoo gaaddisni Oromoo na mure. Fudhadhee hojiitti hiikeetiin akkasumatti akkuma dheengadda baallama qabannee gartee Fatiyaa biraarraatti argamnetti fuuldura viidiyoo biraa qabannee ka araaraa ka obboleettiin teenyaas nu fayyitee isiin gammaddanii isiillee gammaddu qabannee dhiyaanna. Akkasitti isinillee fayyaa akka garaan isin fayyachuudhaaf suniif. Ayyee fayyaa ta'atillee hanganumaa jechuun keetis waan guddaadha. Inshaallah bismillah anis isin wajji deemeetiin akkasitti obboleetteessan waliin isin fayyisna. Garuu walii fayyitanii ammallee waan hin jibbu'an eega oonfi rabbiif jechaa namni walii godhe haaraatti dubbitti hin deebiina obboleeyyan geeha. Dubbiin ni geeha namni ni dogongora dogongore takkuma dogongoruun maariidhummaadha lama dogongoroon gowwummaadha jira sadaffaan immoo harrummaa jira. Takka dogongortanii lammatatti hin deebiina akkasii wal dhabbiin mash Fooziyaa qofaa miti ilmaan Oromoo wajjin saba keessa wajjin wal dhabuun haagee maaliif nutiin kun wal qabachuu qabna malee waliif facaasuu hin qabnu wal facaasuu hin qabnu abadan akkasii ni geeyaa biyya ammaas keessan hedduu wal dhabbiin heddummaatti jirti rabbi nurra haa guutu rabbi nurra haa qabbaneessu mutanaa'u asirraa jalqabee fayyaa keessan irraa jalqabee fayyaa keessa Fooziyaa irraa jalqabee rabbiin nagaa nu haa buusu biitanas maaliif wal dhabbiin
khayriin qabdu dubbiin khayriin qabdu wama balleessaa adeemti akkasii maamillee dhufanii Fatihaa maanguddoo nu ta'e obboleetteenya wajjin waliin nu fayyisi jaane waliif fayyisuun suhaaba ani rakkoon qabu walitti isiniin fayyisa. Akkasii gaanii fudhadhaa kana gaaman guddummaa teessan qeebale fooziyaallee dhaqeetii wajji haasoo akka isin gartee waan kanarratti dhiifama isinii gootu wajji haasofnee rakkoo jiru akka furru wajjiin haasawaa suniif gartee isin qeebaleetti sanirra dhaabbannee egaa jaalatamtoota fi hordoftoota keenya akkasitti baallamallee inshaallah isiidhaaf fooziyaadhaa wajji qabataa. Akkasitti viidiyoo bareedaa araarama fooziyaa obboleettii teenya qaalii namaadha sabboontu sabaa ni araarfanna jennee gartee yaada qabna rabbi nuuf haa laaffisu isinillee du'aa nuuf godhaadha karaa deebinee dogongora fi arguun bareedaadha akkasumatti isin dhiifama nu godha akkuma Fatiyaan nuuf gootetti viidiyoo bareedaa gartee qabannee isiniif dhiyaanna jaalatamtoota hordoftoota keenya. Inshaallah hojii gartee gama artii diraamaalees akkasumatti qabannee dhiyaanna hedduu takka nama gammachiisa qe'ni keessan koomentiin teessan waan hedduu takka gartee nutti tolaa waan karaa nu deebisee waan gorsa nuuf ta'e horaa bulaadhaa isin jenna akkasumatti hanga viidiyoo biraa qabannee isin dhiyaanutti akka gartee nagaan nuuf turtan isin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi